والله دوغان بانا بر أما يوناتي أنا برجعت في يوان أو في بر سمعتنا سياريا ما ديم سنكر كارو ديم نما براسي أكر كارونا من جيس سيلولي سياريا أغانا ما قباني هو جاني سمي وناكي تغلب بدا كويس ما سنجل أبر إسو مثلا أجر وقت جراجة بعتي مهم قوتو كأنا ركني أنا تكنا بقولو مثل لكن الإلاف تبر كنا معك يا إذا ركضتي مني يعني اللي إذا سنجل شارع يا ماشي هاي مي مال جت دوبا مي عندك كم نجا كم تنام نسكر كارو أوكي أنا مين أنتي مويه خنكتي مني كراجي زرتا سيدو بچان اوكي mana kirain surah kapan itu nagamu ni torki ki ya barganu la namuna kafalu kanjata ko ka namu kuma ko malu jetti kafalta mali no jedda hojin ka agami kafala judan desi ni torkin ki ya garu sitin nage ci sama ki hinda geisi lali no jedda kami ti mana kira kafala kana dura jechuudha mana namaan galeeyyu Mubaarak biratti paaspoortii naa baasee jedhee achii booda paaspoortii naa baasee digargaaranii paaspoortii naa baasuni ani hin beeku beektaan mana Mubaarakitti achii booda paaspoortii naa ba'ee siyoosii baradhee achii maali paaspoortiin kuni bakka siyoosii baradhu sanatti waggaa 20 sii ba'ee ganaa ji'a 3 si hafa ji'a 3 booda deemtaa naan jedhan achii booda immoo Mubaarak bira dhaqee ji'a 3 booda deemuu dandeecha naan jedhamu beedheetti ittimee garuu ani hin beeku waa'ee paaspoortiis maal akka ta'e hin beeku ani ji'a 3 maaf akka gaafachiise yomaan wanni naa gale hin jiru jechuun hin beeku ogummaa sanaa hin qabu ogummaa kanaati miti kan ingiliffa dubbisadhee miti afaan oromoo waan si gaafadhee bar waan biraa mana kiraa akkamitti kafalattee mana kiraa yuusi sitti maa jira barmaaki sitti maa jira isheen qonco kan gabaabsiyaa waan itti si dhufaafani achii booda እሺ achi booda birrii isaanirraa siyoosii baradheen paaspoortii irraa naafee ji'a 2 kireeffadheen ture mana kana odoon ta'in gara biraa jechuudha. Achi booda ji'a 2 kaffaladhee sanaa ol dadhabeenaan keessaa ba'ee mana namaa galee. Mana namaa galee jedhee jennaan mana warra Suudaan galee viidiyoo asni hojii waraabamee gadhiifame yoo agartee jiraatte yoo akka tasaa si bira ga'ee baay'ee tokko natti cimte ture maaliif uumaan goone ani afaan oromoo dubbachuun kiyya bichaan baay'ee natti cimte asni biraan rakkina itti machuudha doonteen akkuma tasaa gastii itti ergadhee na galchaasni. Akkamitti afaan oromoo dubbachuun keessatti cime siyaasaa keessa jirtamoo maal nama si doorsisu jiramoo nama dubbatiin si jeesu jiramoo maal. Ay okay mana nama biraa seentee bakka hojjettu mana akka madaamu. mana warra Suddaati kanuma sana xamaddee naa qabdee nama 2,700 ture asni jala arganii jiru yoo sobalee jedhan jechuudha sirriitti asni sirriitti hubatee argee otuma isa wajjin haasa'u natti dhuftee nan baay'ee rifadhe haasilkii akkas gootee naanna asni agarti. Asni sin qarqaarre duba. Achi booda asni mataa isaadhanii ofuma isaadhaaf na gargaare jechuun ofuma isaadha birrii naa galche. Isaanaa mana kana kireeffadhee sin jechuu barbaadeen. Achi booda achitti immoo na deeggaru turaniiyyuu dhufanii gabaa baxabatanii achumaan asni naaree gadi nu buuse waan asoobeettaa soofaatti fakkaatee nu buuse. Galee akkas ture. Mana kanatti amma anan ji'a tokko kana kireeffadhee galee maallaqa asni na erge sana nittidha birri dallaala ishii kaffalee fi
biraa ba'ee as dhufee mana kanatti hin kireeffadhee waan ani nyaadhus ittiin bitadhee jechuudha birri asniin naa kenne sana. Sigalee erga sanaa garuu asniinis erga sana agarsiisaatti deebi'ee guyyaa tokko galee ani sobne asni akkas jedheeni jennaan ittiin tolle tureeyyuu ba'ee erga sanaan anis ittiin deebinee hin gaafanne oomaa hin jenneeni jechuudha. Kameraan itti gargaarsa si gurrame haati faatee Mana kana gurre. Bika biraa bikkatti si guramne si haadha gargaarsa. faatee oggaan haadha faatee bira oggaa duraa seene sana birrii dura otooni paaspoortii sin baafatin dura kanan bishooftudha antinaani Jamiilan na fiddee achii boodan Oromiyaa baankii irratti birrii 10,000 namni wayii maqaa haadha faaxeetiin naan jedhee naa galche. Achii booda garuu kan biraa nagarre. Dubaati amma way sirkumaa fayyaa qabdami. Taanaan nokkubu fayyaan qaba. Bareeda waannaan fayyaa qabaachuu keetti si galee. Laal. Fayyaa qabaachuun bareedaadha. Maalis hin jirtu deemaa okay amma ati dalagaa akkam dalaguu dandeessa? Ani jechuun nama maaki biyya kana keessatti ani namaan na gargaara tooy hojii naa banaa hin jedhu maaliif hin ulfaata utuma birriin kun 400 gurrame hojii banadhee asitti hin ta'u ani kanan barbaadu moobaayilii birattis kanan dubbadhee biyya keessaa ba'uudha. Sigalee biyya keessaa ba'ee akkuma ijoollee kaamee akkuma ijoollee mana madaamii hojjetanii jiraataniitti akkasitti jiraachuudha fedhiin kee. Malee ani asitti naa guranii too birrii namaatiin daldaluu. Amma dhaggeeffadhu osoo kasi dhukkubutee amma qarqaarsa waan dandeenyu guurree waan dandeenyu goon dandeessa garuu fayyaa guutuu qabda. Fayyaa guutuu nama qabu tokko immoo yoo waan dalagaa kaayyoo isa qabaate waan dandeenyu gooneeti akka waan san dalagatu goona si galee miti. Si galee dubartiidha. Akka fedhinnaa waan dalaguu barbaaddu fakkeenyaaf buna fa'aa nama mana kanatti wallahi nama meeqa nama hedduudha kan mana kanatti qarqaarsee jechuudha. Kan mana bunaa baneef post godhu malee an akkatti hin jaaladhu waan akkanaa jechuun maqaa kiyyaan qarqaaramuus maal ta'us rabbii jecha wanti godhame post nama hin goone malee nama hedduu mana bunaa banee jiraaf mana kanatti jechuudha. Si galee miti. Nama hedduudhaaf mana kanatti maalleen akka nama dhuunfaa tokkotti guuramee jiraaf. Galee namni akkasii kanaafuu naabante ko dinnichaan qaaliidha bargaa'is biyya keessatti amma xabbastee yoo gurgurte qubii yoo fakkeenyaaf guyyatti yoo 100 akka namni 100 akka lamanuma shaqqal numa dalagattimi sanirraa qubii qarshii 100 akka yoo guyyarraa seente qubii gaafa fudhatte immoo dalagaa biraa banatti deebitee ammas dalagaa biraa dalagaa xiqqarraa hara guddaa deemuu dandeessi bar hay Yoga isini Dubai demu fedhinnaa qabaatte immoo fedhinnaan sirraa ilaal lubbutiya waan dalagachu ani dalagaa kana dalagisin jechaan jiru atiitu dinnicha affeeluu manaa barbaada akkas waan akkasiifaa abbeetteeti fedhinnaan ati ani ummata nama hanga danda'u irraa ummata kiyya laalmaa kee ani maaf akkan akkas jedhe beektaa ana ammuma kana naafee kiyya sinitti kennee sin harkan jiru ummata kana kanatti kennee harka jiru hin jiru yoo waan gaarii nama godhan anis akkuma sana waan qab jedhee godhadha yoo immoo ammuma dinnicha naa banu sana dinnicha naa godhan gaafa sin jedhu dinnicha asitti akka gaariitti sirraan bitanii si karaakkaru onka sirra buluu danda'a yoo sirra bule namni si nyaatu hin jiru kana wallaalee odoon ta'in ammaaraatii silan hin qabneef sa'aatii ammaaraatiin kan kee maali namoo yoo dandeeche mana bunaa naa bantan baay'een gammada mana bunaa bakka mana bunaa yoo naa bante hedduu tokko natti tolamaa ke Okay namale Dubai deemtee dalagachuu barbaaddu jechuudha mana bunaa barbaadda irra deebiinsi gaafadha Dubai ammatti hin barbaadu maaliif laphee na dhukkubaa jira ammatti hin barbaadu yoo malee hin barbaade kana booda sin hojii tokko yoo na qabsiisan an hojii sanarra ofii kiyyaaf ofii nan geessa maaliif ergan hojii qabaadhee wanni harka namaa na eeggachiisu hin jiru garuu ammaaf asumatti hojuma xiqqoo takka akkanaa bantan shuma bakka manuma bunaa
Akka kun fedhinnaan isiisanii deemuu barbaaddu akkasii jechuudha. Okay, akkam mana bunaa gisee mana kireeffatteetii buna banachuu